Namni kakabdi shimbirroon gobla lamaan barartee maaliif samii keessa jiraatti bofni maaliif garaan shorroqee biyyee arraabaa jiraata addunyaan garri tokko maaliif dheebuu bishaanitiin dhuma addunyaan garri biraa ammoo galaana bishaanitiin dhuma garii falkantuu ifaa garii guyyaatu dukkanaawa jireenya kun gara hundatti qixaa miti kaan dachiitu qiteenii isaan fixa garii immoo isaantu dachiif jecha wal fixa addunyuma kana irratti tokko beelaan huqqatee yeroo du'u tokko ammoo quufeetii furdina irraa du'a daa'imman hedduun maatii dhabuudhaan yeroo booyaa jiraatan maatiin gariin ammoo ilmaan isaanii osoo booyaniiti lubbuu baasan tokko abbaa fi haadha dhabuuf booya kun ammoo haadha fi abbaa isaati jiruun boolla kaaya tokko osoo siree qabuuti kaleen dhukkubdee lafaafatee lafa kun ammoo bakka gachiisu dhabeeti barantaa namarra kaartoonaafate ciisa inni tokko furdina irrisuu fi abbuma talagata inni biraa ammoo waan dadhamu dhabeeti agaruu ciisee bula isa argatteef rabbii soo galatoonfadhu isa dhabdees isumarraa eeggadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Arraan tana dhimma obboleessa keenya biraa Jamal irraa waan tokko dubbachuu barbaadetiin dhufee jira. Waan amma deemaa jiru irratti hedduu surprise taane haaluma dhageenye sanduro quban qabnu maaltu maal akka ta'e maal nu godhuuti kaleessa garuu warri keessa beekanii fi warri bira dhiyaatan dubbisanii waan kana danuu baasanii jiranii wanni amman tana bira irra deemaa jiruu fi waan inni ta'ees dhugumatti namni kuma 28 ol dhabee kuma 28 dhabee kana caljeetuma callisuun isaatu obsa guddaa qabaachuu nama agarsiisa namichi isa nyaatees namoota hedduu nyaatee jira namoota hedduu dachii gurguranii maallaqa isatti fidanii maallaqa san dachii gurguranii maallaqa san isaan nyaadamee jira isarraa fuudhuudhaaf ammoo biyya tanatti yoo waa farramtee nama kanatti malee namarraa fuudhuu hin dandeessu warroonni tokko maaliif keessa nyaata irraa hin fuune kajoon arge so hin danda'amu yoo waan takka farramtee namatti kan namarraa fuudhuu biyya namatti hin jirtu seerri haa ta'u ammoo wanti burraa irratti fi kana biraa nyaata nama keenya nyaatu sumaan qabu ammoo dubbiin birraa namoota ishee dhiyaatan ijoollee teenya naannoo biraa tachi biyya isa wajji jiraataniitu maallaqa isa kannatee inni gurbaa kana wal garsiisee birraan maallaqa isaanii irraa bulee gurbatti ergee akka isaaf ispoonsara godhan isaan saniif ispoonsara godhamu birraan isaan gargaaree jiran waliif fide ergee inni waliif fide booda gurbaan maallaqni isa nyaadhamnaan amma gaafsan gammachuudha arra maallaqni nyaadhamnaan birraa irra dubbiin deebitee maalli akka waan inni nyaatee akka waan inni isaan nyaateetitti gara dirqama irraa fuudhuu fi arabatti bituutii fi waan kana irra deemaa jira jaanii so wanni kun hin barbaachisu maali jennaan nam takka warra ni bada yoo rabbate irraa kafalama innilleen haga irraa osoo hin dubbatin callisee obsa qabaatee rorroo dila san dabarsee guyyaa kanarra akkuma dhageenyee jirra saniifuu uummanni keenya biyya adda addaa jirtan warra addunyaa itti hunda keessanuu please maallaqa irraa kafallu akka chittillee waliif bu'ee namni kutaadhaan waliin lolle maallaqa birra irra jiru kana kanamarraa inni fuudhee nama kanneen nyaadhame kana irraa kafalluun isin jaa bakka jirru hunda wal geenye irraa kafallu kana dhaabsi kiyya kabara ammoo wanta gizee namarra bade waan namarra ni bada bizuma hundaa'u yoo wanda kana magaltee dafnee wal hubannee wal gaafannee silaa wal bira dhaabannee baradaan jaamu caa kana maallaqa irraa kafallu warri biraa warri maallaqa namicha kana biraa qabdan yookaan namicha kun isirraa nyaatee jiru waa takka wanni godhamuu danda'u hin jiru gurma sabbaruudha malee saniifuu inshaallah kanumaan dubbachuu dhufee galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullah. Dhimmi irraa dubbachuu dhufeef gabaabsee dhimma obboleessa keenya birraa inspire dhimma kanarraa gabaabseetumaan dubbadha ajandaa arraan tanaa fi kaleessa deemuu ture pootoo birraadha jechuudha akkam ture walumaa galatti nin gabaabsa diiteelii keessan seenu birraan ispoonsara kanaadaa naqachuuf maallaqa isaa $8,000 nama ispoonsara namaa godhutti kanne akkasumatti immoo namoonni biroo ispoonsara godhachuu barbaadanii yeroo ispoonsara godhachuu barbaadan birratti dhufan birraan nama sawwaan beekuuf walitti nu fidii jaaniin yeroo walitti fidan birraan walitti fide nama kanaa fi nama ispoonsara godhuu fi uummata inni wal beekuun kana yeroo walitti fidu jidduu tanatti namni kuni maallaqa birraayis $8,000 khabirraa ka ummata khaanitis I think khara $28 I think na fakkaata khaan immoo afaanuma birraa dhageenya walitti qabe san qofaa miti maallaqa obboleeyyan kiyyaa dubartoota keessa jira ka soddaa kiyyaa keessa jira even ammataan kiyya jechuun maallaqa nama sadiitu nama kana bira jira jechuun $20 I think khara $20 maallaqa kana mucaan kun nam takkaaf hin deebisne ijoollee Oromoo hedduurraa qabe mucaan kun so yeroo kana ummanni ammaan tana birraa wal garsiiseen kun akkam godhanii birraan maallaqa keenya ammattiin udhalii jaaniin
yeroo kana birraa yeroo hedduu doorsisanii birraan even guyyaa lama moo sadii hunda akkan dhagayetti mana galutti hin jiru mana bulutti hin jiru haga araba itti bitanii hunda footoo isaa agarsiisanii qabsiisanii mucaa kana miidharra geessanii jechuu amma badiin bakka tanatti tan eenyuti dhagaaf ilaal birraan ummata kanaa fi abbicha ispoonsaraa wal garsiise maallaqas I think waliin itti kannan birraa waliin birraan maallaqa isaatis keessaa qaba even khobbalayyan khiyaatu keessa jiraan isin inje unkaan sandi soddaa khiyaatu keessa jiram khabirraa kana miti akka birootti sunis namni tokkichuma kana maallaqa nama dila kana raafuud mucaan kun maallaqa nam takkaaf hin deebisne ogguu itti bilbilan anu asii itti bilbila nam takka jalaan qaasu bilbila cufate so bikka tanatti birraan sababni inni itti doorsifamuuf maaliif waan ummata wal garsiisee jiruuf takkichuma saniif birraan maallaqa kana nyaanne quban qabu irraa hin beeku maallaqa isaatu nyaadhamee jira so hawaasa kiyya wanni deemu jiru gabaabsineetuma kanum so badiin bikka tanatti birraan qabu ni jiramoo hin jiru saniifuu dubbii jirtu ummanni kaayiroo keessa jiru manguddoo gurguddoon osoo yaa'iin biraa gandaa fi ganda jiddutti ummata karaa sikkoo mandootii fi karaa harargee jaamee dubbiin deddeemu jirti nu dhageenya osoo karaa sanitti dubbiin hin deemne waan kana manguddoon jidduu bahaati qabbaneessa dubbii tana fixaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bum nagayaan tura ulfaadhaa kaisiniin jedhu barhaadha faatee hedduu si deeggara kalee takka jettee gaafa ati haadha faatee moo gaafa turra si hordofan nama si hordofu jechuudha gaafa ati ijoollee teennata dhiiraatitti waan hin taanee fi waan ta'ullee jettu wallaahi sitti aaru ture rabbi naa haa dhiisu atis naa dhiisi dhugama rabbii naa dhiisi amma arge dhugaa nama kamiiyyuu amma arge dhugaa ta'ellee amma arge ammallee rabbii ol si haa mul'isu duniyaa fi aakiratti illee obboleettu kiyya dhugaa rabbii akkana raggadhee dubbachuun kee hedduu natti tolu tokko jedhe waa'ee Dubaayiitti deebine obboleettiin teennata Mariyaam jedhamtu tun ta'amma asirra Nuuraddiin himattu andeen gadda baangaalee jala hafee baangaalee jala amaarri ho'iin hangal raasaa jira isinii galaami raasaa hafee asli gizee meeqa itti bilbiladhee namni na ilaa dubbatu dhabame gaafadhu namoota maqaa dha'uu hin dandeenye nama silaa komentii keetiin walii deebistan dhiizoo hatta isaanii wallaahi walitti qabanii mucattii tana gargaaraa jedhaa turan jechuudha raasaa hafee akkana ta'a jedhee biyyaan baane birrii kiyya kaashii kafaladhee dhufee mana hidhaa seenee hawaalaa biraa gaafatame haadha faatee warri kiyya 300 400 eessaafu ani eessaafu ilmaantiyya gurguraa hawaalaa maalii gabatan nama 17 nama 20 nama 30 hidhaniit hawaalaa buusi jedha hawaalaa bakka hawaalaa yoo dala si gurgurachuuf fidanii yoo gabaan sirraa dhabame hawaalaa nu buusi gara feete deem jedhan sanuu paaspoortii malee gabbaasanii gatan ijoollee paaspoortii malee kaashii 3,000 fi 5,000 irraa fudhatanii gabbaasanii haga ammaa paaspoortii malee jirtu Halima gizee himattu waan faayidaa qabatte himadhu maaliif jennaan waan rakkinna yoo qabaatte waan kana asarra ga'ee Mariyaam dhageeffadhu Halima Suudii waggaa gama hojjette Suudii tureen gara waggaa 7 ture waggaa 7 Suudii teetti afaan Arabii ni beekta gaafa Dubaayin dhuftu miti gabbaasanii si dhiisan poolisiin isin akka bineensaatitti onnee teessan rarraasanii akka ati yoo poolisii bira dhatte poolisiin ol rakkifteetiin akka warra Itoophiyaa waraana Itoophiyaa sanii lubbuu sirraa baafti jedhaniitiin akkas fakkeessaniitiin dachii samii fakkeessanii sitti himani gaafa ati balbala dhattee jalatti lafa dhoofte poolisiin nama kenna kaate Oromoodha jettu caalii ol si fuuti nama kenna kaate Oromoodha jettu caalii qatta jettee waajjira poolisaa dhatte bakka isaa hin beekta mana irraa gasi baasee miti narraa bahi isin jedhee miti bar zim jettee waa takka kana san tabin jettu harkatee hanqee olii dhattee shaantaa hanqee qabatte waajjira poolisaa dhatte poolisii jala lafa dhoofte obboleetti ta'e dhageeffadha afaan Arabii beektan ani afaan isin Arabiidhaa waggaa 8 waggaa 9 distii ittiin miichaa turtan yoo waan sana kanaaf isin hin fayyadne maaf isin fayyadanatti himaa bara ani afaan tiktokii keessatti ittiin haasoftanii qabdan dhiifama naa godhaati afaan garuu waajjira poolisaa dhattanii mirga keessanitti himattan narraa hin qabdan Haliimaa na baasisitti hima waa baasaboora sirraa fudhatansa biyyarraa 100 si fidan qaxxi jettee waajjira poolisaa dhattee akkanatti na fidee waraqata akkanaa naa hojjetee biyyarraa akkana na fidee ana bicha miti yoo xiqqaate shamarran nama 50 ol mana tokko keessatti galcheetiin waan akkana nurra dalasiisaa jira eenyunni kunooti suuraan isaa nama kana safara kam gala safara akkanaa
hallayyaa oli isan deebifne san seenaa jechuudha. Sagalee inni sii qabee fi waan inni siin jedhee fi barreeffama inni si barreessin wajjin. Sii gala afaan Oromoo. Anamma olii gala dimshaa shawaayee warra Dubaay tana dubbachuu barbaade beektaa. Sii galaa sii jedhaa ani siifu jedhaan jiru barka barumsa akka jedha kana jiru jedhaa jira argite. Warra madaa akkasii madaa akka kiyyaa garaa isaanii bobeesse. Warri Dubaay dhiirota Dubaay irraa seeraan beektan obboleetti keenya lageeffata. Seera hin beektan. Seera irraa fagoo, barumsa irraa fagoo, silkii irraa fagoo, onlaayinii irraa fagoo. Wanni isin dandeettan maali? Eerfoonii akka amma kaayatte kana kaayattanii bakka lubbuu osoo jettan lubbuun isin keessaa bahu jirti. Sa'aatii 24. Silkiin keessan chaarjiin fixatin intarneetiin dhabin. Lubbuu osoo jettan lubbuun isin keessaa bahutti jirti. Lubbuu dhiisii habibti daandii irra jirta. Ati imaltuudha gadhaabadhu seera jala deemi. Nama bineensa si ta'e bineensatti ta'e bakka dhumate hagas. Ani bineensa yoo si ta'e bineensatti ta'e. Nama yoo si ta'e si fayyade nama ta'e na fayyade. Ani asliidhaaf reedi na dhiyaata biyya kana keessatti. Asliif reedi yoo bineensanatti ta'an an bineensa daraniiti ta'a jechuudha. Argite? Saree yoo isaan natti ta'ani anammoo qeerransatti ta'ee isaan nyaadha jechuudha. Akkas eenyu gad hin jiru. Namni kamiinuu bakka kamittu seera jalatti bula. Itoophiyaadhaa miti biyyiti. Biyya mallaqa lubbuu kan kee baasanii si dhossan. Ka jirta Dubaayin keessa jirta. Gaafa dhattee marrajaa akkana arabaa kennite arabni nama kamiinuu jabaadha kan isin jettan hunda fuutee laale hallayyaa isan taane isa buufti jechuudha. Hattoota hedduutu karaa isa jalaan argamuu danda'a. Gadi baastee wantoota biyya san keessatti yakkaa maaltu akka yakka ta'e yoo maal hojjetan yakka ta'e gadi baastee himta. Hawaalaa kana kan inni baankii mootummaa irraan hin galchinaa jedhu kana mootummaa irraan hin galchinaa jedhee akkana nu godhaara. Doolaara haganaa nagada waan akkana asii baasee akkanatti gurgura. Mallaqa haganaa karaa kanaan fida. Gaafa jettanii himtani namni kun hallayyaa ol hin deebine gal. Maaliif maqaa isaa guutuu harkaa qabdan, suuraa isaa harkaa qabdan, sagalee isaa harkaa qabdan, barreeffama isaa harkaa qabdan, risiitii inni asiin dura birrii isinii kennaa ture harkaa qabdan. Hay lakkoofsa poolisaa qabaddaa. Ishaaraa isaa mana inni galu qabaddaa. Dhumate hagas. Haadha faatee wanni wal hubachiisnu tokko hin jira habiibti walaa dhageeffannu dhiifuma naa godhu ijoollee odoo sadarkaa san hin geenye odoo silkii hin qabanne odoo silkii waan tokko ijaan hin argine mana hidhaa ofiitiin naqanii hawaalaa buusisiifatantu jira ati amma erga achii